naaf gala. Waan gochuu qabdu yeroo gochuu dadhabdu baay'ee sitti dhaga'ama. Luka qabattee deemuu dadhabuu, ija qabattee arguu dhabuu waliin tokkumadha. Wanti gochuu dandeessu tokkotu jiraate akkati gochuu dandeessu sirriitti hin beeka. Garuu immoo eebbaa jechuun wanta gochuu barbaade tokkoof nama gadi fageessee shiratatudha. Kan ammoo afaan isaatiin itti miira. Ajaa'ibadha. Wantoonni tokko tokko amma bulee ka'u haara natti ta'aa jiru. Amanuu kooyyuu amanuu dadhabaa jira. Maali Hiree? Waan ansiin jedhee yaadadhe. Maallaan jettee turte? Akkati na namanne beeka. Dhiisiyyuu na namaniin. Ofumaa na amani jedhe yeroo keessa yeroo kos gubuun barbaadu. Garuu amma dandeessitti irraa of eeggadhu. Dooktarii Diraamaa. Eeyyeen. Inni namiidha jedhee yaadurra sangaanii dhala jedhee amanuu naaf uyya. Sin ajaa'ibu amma dhumaatti ija jabaadhee isaaf filmaa ture. Anis tun bakka kee bu'ee akkasumaan godhan ture. Yeroo sanatti kan itti yaadaa turte akka sirriitti isa beektuttidha malee akka itti dhiyeenyaan isa beekutti miti. Yeroo sana afaan keetiin maal akkanaan jettee yaadatta? Maalan siin jedhe? Waa'ee dooktarii Ibbaatiin wal qabatee eenyu caalaa of eeggachuu qabda naan jettee turte. Kana immoo ragaadhaan otoo hin taane akka istiin akkamitti diina kootu jettee yaaduu dandeessare. Jechamni fira koorraa ni eegi, diina koorraa of ni eega jedhu sun dhugaadha.